tokkorraa dhugaa waaqayyo. Annaa ji'a kana keessa immoo balaan konkolaataa baay'ee tokko ulfaate. Baay'ee tokko jechuudha. Caalatti barattoota irratti bara isa kana immoo barattootaan ka'e. Har'a baay'ee tokko waan nama gaddisiisu jechuudha. Hawaasa yuunivarsiitii irratti hundi keessan argaa jirtu baay'ee tokko nama dinqisiisa. Du'a karaa kamiin mee akka du'an ilaala. Dildilli jigee yoo akka jedhanii ammatti yookiin battalatti nama 40 du'e barattoota 40 jechuudha. Yoona kan ciccitee shiboon achi keessaa namatti jigu hin beektu. Dildila jechuun salphaa miti kan jigu gaara istooniidha dhakaadha yookiin kobilistoon wanta ta'e wanta isaan hojjetamu wanta baay'ee jira. Inni amma misa jala jiruutu irra miidhama immoo caalatti. Barattoonni immoo nuti beektee ijoolleen barattoota goonni akkasii dhadhaabatu. Dammoo yuunivarsiitii eenyu bukkeedha intinichi dildilicha jechuudha. Baay'ee tokko na dhugaa waaqa qallaan irna godhe. Lammaffaa maaliif inni baay'ee tokko surur jedhee maatiin yoon akkamittaa jiraatan. Ijoolleen kutaa 12 Adaamaa yuunivarsiitii akka deeman warri ijoolleen isaanii warra akka achi jiran beekan amma mana nama informationii kana. Eenyu akka du'e akkamitti akka du'e islaamtuun beekamu ammaaf du'uu malee jechuudha. Du'ame jechuun nama sodaachisu mee dhugaa waaqayyo jechuun du'a akka tasaa bakka zim jedhee karaamtuutti namaan gaafatamneen du'anii malee inni waaqayyo uumamaan waan nama sodaachisu hin qabu. Namni gaafuma dhalatu akka du'us beekati akkuma dhalateen du'as jechuudha. Garuu biyyi keenya caalatti akkaataan inni itti du'e nyaatee hojjatee biyya lafarra jiraatee miti kan du'aa jiru. Bakka hindiu akkasumaan bilaasha tasa jechuudha. Baroota baay'eedhaan asitti lubbuun nama taasuma jechuudha bakka. Waan uumamaatiin waan artifishaaliidhaan lubbuun nama baay'ee badaa jira. Karaa siyaasaa jennu moo karaa akka tasaa balaa konkolaataa jennu moo walirratti ka'ee hunu namni karaa kamiin inni kaan kun sila jedheetiyyuu namti mana keessatti wal ajjeesutti jedhe sila. Bakka baay'ee tokko bakka ciq irna godha waaqafu jechuun akka yeroo maabiraatiin nama qabu tokko xizis hin godhu jechoota du'a jedhu kan baay'ee dhugaa waaqayyo bakka. Wanti ganama kaatanii wanti dhageessan kallattii jijjiirratu malee du'e. 100 du'e 50 du'e 20 du'e 30 du'e 2 du'e 1 du'e. Sababa mootti wal ajjeesu lolaan walirratti ka'an barataan lola kaase gidduu kanatti kun lubbuun kun du'e. Inni manaa obboleessa ajjeesse haati manaa abbaa manaa ajjeesse abbaan manaa ajjeesse kanuma bakka du'a bicha dhibamee dhukkubsatee bara baay'ee algarra ciisee waan akkuma biyya lafarra fide fudhatee immoo amma wanti jedhamu Itoophiyaa keessa abadan. Isheen uume nutti ituma laa jiraannee nyaannee yuume waggaa 50 darbinu 60 yoo ayyaan tofneedha. Ishuma irrattuu gidduu kanarratti qax wal goona. Isheen immoo biyya lafaa qortee qoraaftee tumtee nama laaltee nama jiraachifti. Isumaan immoo dhugaa waaqa barattoonni kun akka jedhanitti ijoolleen si jammar jalqabuma haalli itti mijataa hin jiruyyuu. Ijoollemti yuunivarsiitii nyaatallee argachaa hin jiru jechaa jiru. Barataan immoo yeroo qo'atu hin aluudha nyaatan barbaachisaa baratanii. Bakka maaliif fiziis waan tokko irratti waan jedhuuf itti ulfaata jechuudha. Inni baay'ee tokko dhugaa waaqayyo asirratti narra darbe dhugaa waaqayyo dhagahuun. Ani erga caaluun du'een asitti akkaataa namni itti du'e yeroo ilaalu duraan illee waan itti fakkaatu amma na surre bakka dhugaa waaqayyo. Naarsa jechuun nama sanaaf yookiin immoo akkaataa fuulduratti itti jiraannuuf maal inni na eegsisa gaaffii baay'ee nattu maaliif seetan biyya lafaa dhuftee jiraattee dhukkubsattee yookiin immoo waan har'aan booda lafarra hin jiraattu jedhee miti kan si fudhata. Namaan waan biyya lafaatiin jechuudha.
otoo du'ee immoo badiin meeqatu qaxxaama biyya lafaatti adabbii waan onu nadabne immoo gana namni wal adabne isaa isaan balleessine adabamaa jira isa dogoggora hin qabne adabamaa jira isa wanti isaa jalaa miidhametu bu'aa jira inni kaan kolfaa jira inni kaan gammadaa jira ani dhugaa waaqayyo biyyeessus bichaan beekan an takkaas dhaga'een beeku si jammar biyya namaa keessatti namni 50 iddoo tokkotti awwaalame du'e daggala keessatti hafee ani hin beeku bargit yeroo tokko wataaddarri fagoo caaka keessa waan ta'eef tarii gara biyyaatti galuu dhabe achumatti illee walawwaallatu daggaluma keessatti illee keenya garuu baala zaafii wanti cabsanii rabusanii bira darbu inni hafem daaraan xiyyiitti rukuta haati namni achuma bukkurtaa'ee ta'a. Na qormaan immoo amma karaa barattootaa dhufe jechuudha. Amma maskaramii keessa si'a meeqa barattoonni silaasiifachuu wacu. Tiraanispoortii kisaaraa mootummaa seeruma inni baase dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama ajaa'iba. Amma barataan biyya ta'e deemu tiraanispoortii baase warra isaa kunuunsi adagaatti fide maal qaba biyya addunyaa hundumatu barataa barate sadarkaa nuti gana nuti barumsa ama biyyi keenya inni sana caala barate maal barate iyyuu amma kanan tangalattaan gana barataan ni cittu waan ta'e kutaan 12 fudhachuudha sanuti duratti kutaa 10 itti fudhannee jechuudha ministeerri kan kutaa 10 jechuudha eenyu qormaata biyyoolessa kanumaaf shagar bu'a kun hundumtuu korrojaa baay'ate korrojaa mala maltummaan eegin akkaataatti barataan duratti akkamitti qoramaa dhufe nam barsiisan itti se taanaan dhugaarran otoo jiraate ta'e amma kana nama qoruun jiru Gondaa yuunivarsiitii sana fuuldura kan jiru barataan kutaa 12 fudhatuu fi yuunivarsiitii Gondaa dhugaa waaqayyo isa biraan inni kan wata yaannuu seeran hin jiru gara mana maatii keenyaatti deddeebina jechaa jiru ijoollee sanum keessa immoo sun du'e keessa inni kan shaanxaa fudhatee deemaa jira baay'ee tokko namatti ulfaata dhugaa waaqayyo isiniin jedha nama yaachisa maskaramii kana keessa jechuudha silagaa daandiin hin dhibbata maaliif inni cittuu iddoo ta'e dhaqa inni finfinnee iddoo ta'etti fudhata inni kaan tiraanspoortiin gidduu kana baay'ee ulfaatee jira wal cannaqee jira makiinaan galabatamu meeqa as nu bira iddoo kana waliso dhugaa waaqayyooti namni 8 keessaa dhume guyyaa tokkotti asim naannoo kana ana biraan ma daqiiqaa baajaajaan daqiiqaa 5 sila hawaasatti dheengaddas galabatame makiinaan tokko adaamaa kan deemota eessayyuu jechuudha maaliif xiqqee kan ni kanas yaa sila barataan kutaa 12 mee ilaala inni yuunivarsiitii waamame asiyachi yaa baay'ee tokko dhugaa waaqayyo qallaali nama nazansiisu bichaa waaqayyoon nagaasaa karaa isaa nuuf haa ergu malee karaa namaa karaa keenya karaa biyya lafaa kana umtuu hin jiru na baay'ee tokko nagaddisiisee dhugaa waaqayyo guyyaa guutuun ilaalaa oole guyyaa guutuu baay'ee qififna jedhe dhugaa waaqayyo barattoonni kun ganaa kutaa 12 yookiin dhabanii dhiisanii beekan waan itti ba'aniyyuu beekan otoo afaan goggoganii kinoo isaayyuu qursiin argannu isa qursiitu misaarratti nu dhiyaata namna jedhu interview yeroo ta'an itoo kanaan qoraman itoo vizizitti amma nama godda'u dhugaa waaqayyo yeroo qo'atan dhugaa waaqayyo shittaan qalamii sammuu kun ajaanjessa ture yeroo immoo riba keessaa ka'anii qo'atan namaa gala garuu miidhama saatii sanaa laala saatii sun foon kee seelonni kee irriba saatii irribaa waan ta'eef irriba si barbaada ani ka'ee qo'adhee beeka jechuudha amsaa 9 yeroo kaatan waan qo'attan sanan qabattu ግን amma sana lama miidhamtu kanaan irratti fiziksii ani gatiitti nama boba'ee waan ta'e ta'anii garuu isumaanuu yoo waanoo siiqe yoo rigii warra qabne isa jedhan yoo tarii kana darbine waan tokko tarkaanfanne ayatu asiifachi fiiganu har'a lubbuun
yoon inni millicite inni maaltu inni irratti fasfasame lakkoofsan qabu inni tasatti lubbuummaa kun nama 40 jedha. Na baay'ee tokko nama gaddisiisa biyyi lafaati. Hin beeku baay'ee tokko natti ulfaataa dhugaan isiniin jedha. Baay'ee tokko jechuudha. Bichaa yoonat gaafii guddaadha ግን kadhachuudhuma bakka. Dhugaadhumatti kadhachuudha bakka. Yoo fide immoo ani siqiqiisa kanarra dhugaa waaqa wanti ani kadhadhu jira beektanii yaa warra macaafaa dubbistan akka bara Nohi sana toonuu fide jechuun biyya lafarraa yoo cubbamtoota eegana akkanatti waan hin taane dhaloonni duubaaf siqiqeechaa dhalatanii itti guddachuurra xarage yoo gaariin jiraate akka nama sanaa nama tokko yoo lafarratti hambisee immoo haaraa uume wayya dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Bargit bara dhumaatee nyumtuu kan beekudha kuni gin akka malee baay'ate sana Itoophiyaa wi akka irratti fudhate harka laa akkana ulfaate jechuudha dhugaa waaqayyooti. Gaafii karaa baay'ee addunyaan biraa fakkeenyaaf lola yoo qabaatte gin ikoonomishiitiin nagaashiitii hin qabdi waan itti boqattu ijoollee ishii barsiisuu dandeessi ofii mana isaanii jiraatu nama ashkariin ta'anii hojjettuun mana namaa hojjetaa mana namaa ta'anii caammaa xaraagii namaa hin ta'ani. Nuti garuu ግማሽni silaa kuma miliyoona amma kana ግማሽni ala deemnee mana namaa kun shinti beetiin amma warra la jiru mana namaa hojjetu amma inni kan daandira taa'ee kan leestiroo xara gubichaadha suuqii fakkaate leestiroo waan si gammachiisu hin jiru inni kan isum keessanummoo bukutii waan nyaatu waan dhugu kan hin qabne irra bucofate daandii deemu lakkoofsan qabu. Inni kan gola ta'ee yookiin kadhatu yookiin hojjetu yookiin somaa dhabee carraa kamuu dhabee mana himimmaan isaa xaragatu lakkoofsa hin qabu. Parsantiin 75 kadhataa raataa jaanjaa bu'aa gadda Itoophiyaa keessatti dhugaa waaqayyooti. Namni hin qabatarii boqotee jira parsantii 25 hin caalu Itoophiyaa keessatti. Garaan ija kootiin Dubaay keessa nama daandii ta'ee caammaa nama xaragu ija koon argee hin beeku beektuu kan. Kadhata ishiinu biyya sana natti fakkaata dubartii tokkittiin arge waan taate. Amma nan zooraan Dubaay keessa iddoo nan hidhannee jiru dhugaa waaqayyooti. Mana barumsa nan deema ijoollee iddoo tokkoo miti manni barumsa. Inni tokko gara Finfinnee kan akkana ol jechuun magaalaadhuma isaa keessa ta'e akkana kaabaa kibbatti manni barumsa. Amma kana nan zoora suuqiillee anatu dhaqaayyuu nan deema intala isaanii faana anatu suuqii ishiin seentu gola ishiin seentu seena. Daandiitti argeen beeku nama caammaa xaragu argeen beeku kadhata argeen beeku. Warri alaa qansiraa dhagaa reeban yookiin mana garafan maal godhan warra alaa dhufan warra Paakistaan maal bakka isaan kan hin arge. Isaanuu bakka hin qabu jechuudha. Nama ta'aniiti ijaan argitu. Keenyaan bar innumti hin qaba'anuu beeketuun uffatus waan hin qabu jedhe ammanuma. Na abaarsa guddaa wayii jechuun barbaadeen yani waa'ee qabeenya kennaa biyya lafaa toon taane abaarsa guddaa wayii ol fudhatee jira dhugaa waaqannoor. Isa biraan immoo isa jireenyi adagaa kaa'ee kunuunsa karaa meeqan gadadootti fideera nutumti walirratti immoo waan meeqa. Lubbuun namaa akkasumatti isa dhangala. Jireenyi namaa akkasumaan babbada. Inni hora irra taa'ee jiraatu. Bakka baay'ee tokko nama sodaachisa dhugaa waaqayyo isiniin jedha jechuudha. Tangalaatta'uun keenya biyya keessatti baay'ee ulfaata. Barataatti hojjetaatti caalatti immoo ganaa nama baratee fixee fi nama ganaa baratutti baay'ee tokko ulfaataa jira. Namni baratee fixe immoo jaanja'ee bara. Itoophiyaa keessa jaanja'ee jira. Zimmee daandiirra kan taa'u bicha argitu. Ofiifuu kun kaleessa qoramee gaa kun akka kanaa si'echi kaatee qormaata fidee maal jedhee maatii isaa waan meeqa gurgursiisee dabtara bitee waggaa amma kanaa xumure. Erga xumure immoo mulum jaanja'ee garatti godhu dhabee hojiin hin jiru. Biyya sanan socho'aa fi biyya ofiifuu ollaanuu iddootti socho'an hin qabu. Otoo nagaa qabdu kan qabeessitu kan qabee waan ta'e gonniitti si haa'uuna lamaan argitu. Dubbattee dhugaan kee mul'atu. Zim jedhee ta'an men daandii deemu zim fuudhiin tokko Itoophiyaa keessa guute dargaggeessi hojii irratti silaa bobba'ee
sila biyya tokko bulchu zimmeeta yoo saantimatti taphatun qabaanne balbala ishirra tataa yookaan birrii shanoo qabaate ishiidhan taa'e bakka homaa waan godhu wallaalee kan nyaatu silaa mana warraatti ol deebi'eeti. Ayhee anyways baay'ee waan na gaddisiise garuu ani du'aatiin lubbuu ni caalan ani isatu gaafii natti ta'a. Jireenyi nama qoraa lolli nama qoraa haalli ikoonomiillee nama qora silaayyuu bakka bishaan beekan naa namni du'uun waanuma jiru garuu akkaataa namni itti du'utu bakka xififfina jedhan dhugaa waaqa siqiqqina na waaqayyoon